sababni warri misraa gartee itti dhufees dubbachullee hin barbaachisu hariiroo mootii magaalaa Adaree ka Amiir Muhammad jedhaniin. Amiir Muhammad kun warra abbaa dhootiinsaa ummanni biyyaa Oromoon dhuftee mootummaa keenya fudhattee waan jiru gartee gammachuu dhabaan waan xiqqoo rakkoon hakaatee fi bara 1875tti warri misraa zeela'aa fi barbaraa qabatee ol dhufe. Amma reefu isinii hime ummanni Oromoo ha takka ture. Ummanni Oromoo hayyoota abbaa gadaa ha beekumsa qabu. Gartee gootate ha ummata tokko godhee dura bu'u. Hammoo tuqaan aan gosa tokko tuqa hundaa tahuu beekee bakka takkatti ummanni duulusan hafee damiinni abbaa lafaa ha'ani noole ha'ani abbaadho ha'ani jaarso ha'ani maarriyoo ji'u kun waan biyya keessa dhufeef oggaan misra dhufte namni walii dirmachuudha. Haqararra jiru nooleedhaa taraa duraa dhufanii fitii noolee tana dirree goflolaa bakka ja'anitti madaafaa fi qawweedhaan ummata lafaa huchiisan san booda lola gobbaa lola eeguu bakka ja'anitti dirgim godhan. Eega noolee irra ejjatanii fixanii magaalaa Adaree kana dhufanii namtichi waan godhan boodatti itti aanu alaa fi abbaadho. Isaanis akkasumatti lola circhaa ja'anitti gaaramlataa keessatti kophaa harkatanii isaanis kophaa dhawan. San booda jaarsoos kophatti gaara qundhudhootti harkatanii dhawan. Maal nu garsiisa yoo tokko taane malee afran qalloo qofa odoon ta'in Oromoon hundi yoo tokko taate malee namni kophatti nu baasee nu galaafachuuf taa'asan. Ummanni kun immoo sodaa dhablummaa fi gartee gootummaa nama qabu. Ummata sodaa malee eeboodhaan waraana madaafa ummata madaafatti darbu kana waan ni godha. Akka Dr. Muhammad Reefun tana jedhetti dubbiin uggaa waraana keessa seenan dubbii teknoolojii. Dubbii gootummaatiin dubbii gartee jabeenyaatiin miti waraana meeshaa gaarii irra qabuuti tubu'a. Ummanni keenya wali isaan qaban eeboo waraana qottoo fi manca. Jarri wani deemmatuun madaafa takkitti uggaa darban nama dhibba bakka takkatti xaraka. Akkasuma wajjimmoo kana sodaatiin madaafa kanaa fi qawwee fi waan kana hunda eeboo fi mancaadhaan itti fiiganiituma dhuman jecha sodaatiin. Diinaaf harka kannuu manna du'a filata. Kanuma gartee isa dura deemu kunni harkaan rasaasaan dhawanii lafa dhawa. Kanuma kun lafa dhee irraan tarkaanfatee kunis uggaa deemu numa dhawamu. Nama lama sadiitu na dura niin dhaabbadha yookiin niin dheeysa yookiin niin fiigan ji'u ittuma deemeetitti namni keenya dhume jechaadha innaa jeenummaatirra. Kuni waan nuti dinqisiifachuu qabnu waan barnoota guddaa irraa baruu qabnu.